نو ترى ذاك دوب رمضان فاشين متى ساتي قويا بيل لما فودي وبوليسا كي ينن دبي إنه وقت وانا نقولون دبي جد أنا تدي بس رمضان فاشين مجام دبي دلقة تسمع مجام نجان سنجتول إيشاسين مكيسان إيشام أمس كوي أمس إمو guyyaa beellamaa si walii galte sagalee kootiif kan si waraabamaan sitti fidan isan jaarsummaa dubbadillee waraabamaan sitti fida isan sagalee itti qabellee guyyaa beellamaa ofirkaa hunda isaa sagalee utuu miidiyaatti hin fidiniin dura jechuudha sagalee guutuu kan tokkummaa san dubbanne irraa dhiisi bakka walii gallee irraa nallee waliin dubbanne irraa san bira darbe warra faamilii san rakkoon kan walii gallee mucayyoo ta'an illee dubbifnee tajjimmaa guyyaa kanatti namni waa sinaa fudhachuu qaba guyyaa sanatti guyyaa amma beellame beekatta asilii waasii ta'uu danda'u qaba oo isiniin kennine natu kennaa yoo isiniin kennine natu isinii kennaa jechuu danda'u qaba asilii. Okay, yaada kiyya na dhufane tokkummaa. Jalqaba irratti manni amma jirtan kun mana murtii federaalawaati. Akka jedhe. Murtii namatti murteessa malee waan namni nyaate mana namarraa kafaluu miti. Kana jechuun birrii waadaa isinii seenuu jechuudha. Guyyaa beellamaa maal godhaan miidhamaa fi himataa fi ka himatame isinii fide. Kana waadaa isinii seena. In fudhattan kana kasanii raafe birrii gaafa walitti kennan keessa hin jirre ka gaafa fudhatan shaayiin keessan dhugin isaayyuu birrii guddaa birrii nama afurii jechuun yoo xiqqaate birrii miliyoona foy miliyoona lama miliyoona 800,900 ani eessaa fuudha jireenya kiyyattuu gurratti dhagaye malee ijaan argeen beeku harkaan lakkaa'een beeku maal go'a waan taane waadaa isinii seenee uummata duratti uffisa haala wasaana didebee asli yaada tokkummaa asli mal kabajnaa waan jaalanna waan kanatti seenini namni nyaatame hedduudha biyyaanillee itti deemaa irra warra kana biyya keessaan ijaarree yoo alaafan hafan kennan amma dubbiin akkami ji'a lama guutuu nama afur qabatanii yoo namni 40 achee dhufe hoo akkam goona akka nun dubbanne nu danqamaa jira dubbiin kun akka nun haasoyne nan gaafatinaa kana booda itti biiftuun hin dhaadatti nanti hin dubbatina ebaluun atti hin dubbatini waan akka nu diinummaa irraa qabnu nu dhugaa baasaa irraa kamisiin amanti kana booda afurii kana achi yoo namallee xabbasee nyaatte nan gaafatina arrarraa jedhaa jirti waan kana awwalaa gaafataa ture nan gaafatinaa kana naaf hin taane bakka nan gaafatinaa jettu kana gaafatamuun qabu abbaan fedhe yoo nyaatame abbaa fedhe nyaadhaa abbaa fedhe daaraa godhaa jedhaa jirti bakka kanatti waliin gallu jedduu tanatti ammoo birrii kanan fuutu akkuma tokkummaan jedhe nama hedduu gaafanne warra asirra dhufee haqa baasuuf deemu kan namni jaha irra jiru jira akka warra nuuraddiin faa nama jaha irra jira 200,000 2,000 yoo dhufu haqa baasaa yoo ati keessan dhayitu si jalaa dida sabaqaa namaa ta'a warri kun yoo ati keessan dhayitu akka funyaanii si haasaa akkuma gaafate aartee dubbatte ufii arge jechuudha yoo dubartiin dhayitee keessan gaafatu sitti ulfeessaa birriimaa sii kenna koottuu si qabsiisaa si ajjeesiisaa doorsiin waan mara abbaa duulaa maraan dhaadatan zarii abbaa duulaa jedhanii soo waan kan nu aarsee dubbataa jirra nuti waan kana alaabtinnaa fudhadhu miliyoona 2 wayii san fudhadhu osoo manallee gurgurte lafallee gurgurte anuu sirraa bitaa waan kana fudhadhu ofirratti rakkoon qabu abrii kan mana nama qabuun gurguraa bara asirratti asli hubannaa sammee ijoolleen hubannaa sun mallaniin garaaf jedhe nama meeqa namni keessan dhuftee naa barreessaa jiran ijoolleen hedduun nama sanirra deebii maqaan dhahii jiran warri maqaan mallaqa na himatan ani keessa jira jedhanii miidhamaan tokkoffaan Isaak lammaffaan Dureetti Jettii Beersi Najaat sadaffaan ayyee arfaffaa Dubaayitti ufii waliigallaa jedhan Hayaat Hussein nama jedhamu qarshii 250,000 keessa jirti Hayaatiin tuni mannahaara ragaati ergite Waan doktori gaanii soo sarvisiitii qabu isatti tokkummatti illee himatteerti tokkummaa fi mubaarakitti illee himadhee jedhe. Kana qofa miti ragaa guutuu kana ofirraa qabu keessa hin jiru asii. Qoy tokkummaa ragaati ergitee usme. Yaa ragaa waa hundaa hunatti ergiteetiniin tokkummaa fi mubaarakitti illee himadheetiin jira sagalee naa ta'ii naan jette. Amma kana godha. Dabalataan ammas nama keessa hin jirre kanumti mucumti kun ragaa baatu kanumti haati maalno doktor biiftuun ragaa baatu gaafadhuutii sobanaana jettu
Nazuu mucaan nazuu jedhamtu birrii 17,000 biraa qabdi maqaa waamnata. Risiitiin guutuun harka sin agarsiisa ofeete sin erga. Sagalee siin ila dhageeffadhu yaa eenyu mucaan suurii kun tokkuma hayaa najaati ati tanuma anamma asirra barreesse deebitee himaartaa bara bakka najaatiif maal isa wal jijjiirre malee mucattiin isimaa gachadhe lammaffaa mucaan usme hayaatiin tamini tasitti matti fidi ragaa waliin Simboo nama jedhamu nama maqaa namaa balleessuuf nam ilaasti nam tokko jama qoyme kan najaati sanii nama afurtu yeroo tokko fa asitti haasa afranuu mataa naqee nama himata faamii nasruu birriin kun birrii 300 caaltuu beeki asli walii yoo herreedde garuu jarri kan himataa jiranii birrii meeqa lammaffaa irratti namni tokko faamii nasruu faamilii guutuu natti haasa nama 4-5 natti haasa hundumtuu mataa naqanii itti himatan kan beeku maqaa nama tokkochaati kana keessa faamii tokkummaan hin beeku kan birrii 70 mucattiif galfateedha garuu nama 4-5 sitti haasa kan tokkummaa najaati muhayaa eenyu jedhe kanallee mucatti amma atamma galmeessite tan guyyaa irraa magastii walitti isheedha sila woo eeguma maqaa namaa balleessine jettanii waan argitaa as keessa kan Nasiruu Zeenuutiin natti nama hundanna gaafa ta'e kan Nasiruu Zeenuu Dubaa jiru san kan Nasiruu walii xumurree jirra cad isaan ammoo aslitti himee jira kana asli mee mucattii simboo nama jedhamu kana ol galchaa nagalchi jette nama bari qarshii bifturaa qabu nagalchi jette nadda wala harti keessan ol galchaa afaan isiitti waleenaa dubbatanii afaan isii irra dhagette simboo nama jedhamu hidhu harkis ni beeytame simboo Si Bilal booda deebita akka biiftuu hadumatu. simboo ol galchi akkaawwanti isii irra Nama miliyoona tokko tuqaa jaa nyaatame rasiitiin ergiteerti na bira jira isiin taa'e akkanumatti. simboo ol galchaa ragaa qabdi akkaawwantiin irratti Simboo galchaa warri moniitaa simboo. haadha isii ta'e obboleettii ta'e akkaawwantii hawwii baatii nama jedhamu. Akkaawwantii warri birrii xixiqqaa irratti galee wal fakkaatadha. Ani warri dallaalaa waan tokko isin himu mucayyoo wayii akkuma keessan kana karaa Almaaniyaa nama oofa jettee dallaala wajjin osoo hojjettu dallaalli birrii nyaate amma isiin kun waan tokko isin himu Nama jettee seenan. dheettu doktorin dheettu ana irraa kafala malee simboo dubbadhu simboo dubbadhu Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor akkami hundi keessanuu baga nagaa qabaattanii ani obboleettii dureettiiti maallaqa ishiin dureetti jette san anatu itti kennee jechuudha asli. bakka dureetti amante Qaata ji'a tokkoon dura ilalaal bakka isiin maallaqa muraasa galchaa maallaqa dhagaa. kee deemoo kan obboleetti keetti gaafatu faan Ana itti kennee dureetti ana namni fidaaru as anatu maallaqa kiyya kaashii itti kenne. bakka beellama Haqa immoo dhugaa asirratti haa dhageettanii barbaada. 12 Ji'a tokkoon dura kunoo fiizaa amma isinin mul'isaa ji'a tokkoon dura fiizaa hojjechiiftee fi hin fidanaan jette kadhee sagalee makiyya naa qabuu didde asli. Sagalee kiyya kana naa deebisuu lakki mucattii tana fiizaa irraa dhumata aaraa fi tiivii jedhee. asirra wanti seetamoo sii kenne siin jedhemi dureettiidha medhee usme Biiftuu na jalaa dhaga'i ani amma sitti qaaqaan jiru asli himataa argira. Ho'i sirreessinaa fi simboo erga isiin amantee mallayni kun irra jiraatu ka amantu taate ati gaafa guyyaa 10 baatii 12 Maallanni kiyya akka nuusiin naa galuun barbaadu sababni isaa isitu fiizaa balleesse malee dogoggorri isirra jira malee fiizaa ji'a tokkoon dura namaa wal fidaa jedhu. guyyaa naa dhufu meeqooyi walitti sin finna ho'i asli hin jarjarini waa gaafachuu barbaada simboo isiin qarshii meeqa itti kenniteetti? Qarshii 80,000 itti galche laali. Maallaqa ka itti galche kaleessallee itti dubbadhee jennaan na arrabsite sababa miidiyaa irratti dubbatteef siin kennu maallaqa keenaan jette ani miidiyaa irratti rakka